Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota kiyya. Irraa waan bareedaa tokkoon qabadhee isin dhiyaadhe. Innis maali? Haala moobaayila tokko irratti yuutuuba lama ittiin fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Haala moobaayila tokko irratti yuutuubii lama ittiin fayyadamuu dandeenyu. Akkasumatti haga dhuma qophii kiyyaatti na faana turan afeerraa kootii. Koo akkuma argaa jirtan chaanaaliin kiyyaas kana kunoo suuraan piroofaayilii kiyyaas kana moodarni deejaa sabiskiraayibii haga kanaan qaba. Viidiyoolee baay'ee kaniin barnoota haala itti istiidiyoo bareedduudhaa fi kanuma ammaasis ifduuba baagiraawundii kaa'uu dandeessan. Ammaas akkumatti piroogaastii akkamitti yuutuub irra banachuu dandeenya, yuutuub akkamitti monitaayiz godhannee hordofuu dandeenya, akkamitti laaptooppii irratti nama barsiisuu dandeenya, akkamitti tiktook irratti liivii dabarsina sooshaal miidiyaa irratti akkamitti daawunlood godhachuu dandeenya. Kanaaf waan fakkaataniitu baay'een jira. Haga dhuma qophii kiyyaatti na faana turaan afeerraa kooti. Haa dabarru amma kunoo yuutuubiin kiyya kanaati jira jechuudha. Amma yuutuubiin kiyya kanaatu jira. Mee akkam gooneetii mee waan kana akkam goonee jijjiirraa hoggaa jennee ilaallu kootaan hordofaa. Kunoo iddoo kanatu hixan akkuma mul'achaa jiru iddoo piroofaayila mul'atu san lakkoofsa diimaa 9 kana as bakka jirtu tana iddoo santu hixan. San booda maneej yur googil akkaawuntii isa jiru kanatu hixanii jechuudha. Maneej yur googil akkaawuntii isa jedhu yeroo hixan booda kunoo asirra jiraa jechuudha. Ani amma 1 2 3 4 5 habba 5 oliin qabaa jechuudha. Habba 5 oliin qaba. Maaliif tokko yooniif sirraa gubate ta'e kan lammaffaatti fayyadamuu dandeessa. Saniifuu itti dabree isin agarsiisa. Riyaal teeknooloojii isa jiru kana kunis yuutuuba kooti isa kana waliin ilaallu. Kunoo akkuma argaa jirtan banannee jechuu karuma salphaadhaan amma asirra yoo ilaaltan kunoo riyaal teeknooloojii ja'a isa kanarrattis viidiyoo ol baasee itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Isa kanarrattis ol baasee itti fayyadamuu ni danda'a. Bifa kana fakkaataa jechuudha. Hayyee haga dhuma qophii kiyyaatti na faana tura. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Akkasuma laayik, sheer, sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jaa.